Tole walaa barru maqaan keenya? Maqaan koo Ebbisaa Lammessaa jedhama. Baga ayyaana irreechaa keessa. Baga wajjin nageenya. Mee irreechi akkamii irreechisiif maal? Irreecha jechuun mallattoo Oromummaa, tokkummaa, hojii tokkummaa fi boluyyummaadha. Mee ati sirna gadaa keessatti gaheen hojii kee maali? Sadarkaa maalirra jirta? Amma inni sadarkaa Dabballee irra jira. Dabballeen waggaa tokkoon hanga 9-8 hanga jiraanu kun akka gadaatti bacaadha. Kuusi jira, gaammen xixiqqaan jira, gaammen guguddaan jira. Gaammen xixiqqaan kaddaan beerree diqqoo guddaa. Dabballeen gadaa keessaa sadarkaa tokkoffaa diqqoo ijoollee xixiqqaadha. Gaammen xixiqqaan immoo ijoollee xixiqqaa ta'ee diqqoo gaammerraan keef kan jedhu. Tole rifeensa kee dabbasaa kee kana sirnuma gadaatu akkasii fayyame moo akkami? Dabballeen amma mataa kana akkas rifeensa godhachuu qabdi. Dabballeetu jira rifeensa kanarratti mataa irratti waa uffatanu jira ginaan hin finna irreecha marroo ta'eef. Mee gadaa kam keessa jirta amma? Ani amma gadaa dhallaanaadha. Gadaa keessatti irreecha kabajamaatti kan jiru irreecha akkamiin ilaalta umurii dabballummaa keessatti? Irreecha akkan ilaalutti damsaadha baay'ee nama gammachiisa. Amma nam tokkoon irreechi mallattoo miidhaginaa illee ta'a. Amma nuti wayaan kun kan uffanneeru gujiitu uffata kan Booranaallee jira. Bakka biyya Booranaa Arsii hedduutu jira. Kanaaf mallattoo miidhaginaati jechuudha irreechisiif. Mee ergaa baga keessanii uummata Oromootiifis akkasuma kan sadarkaa gadaa keessa Dabballee irra jiraniifis kan dhaamte yoo jiraate? Ergaa baga keessanii irreechaa baga Irreechi irreechaaf wanni dhaamu irreecha maroon irreeffamuu fi baay'ee gammadeen jira. Ammallee irreechi kan waggaa 5ffaa akka baramu waggaa 6ffaarree waaqa achi nu baasu jennee kanan irreechi kan kadhatan kan galateeffatan. Amma kan galateeffannu baga achi nu geefte ammal achi waggaa 6ffaatti nu ga'e jennee kadhan waaqa. Tole mee bokkuun itti godhattu kun mataan isaa akkuma kan kaaniiti jalli isaa garuu akka biraati. Kun sadarkaa Dabballeetti kan dhuunfaa keetiiti moo kan maaliiti? Kunichi abbaan gadoolee kan qabatanu kan isa gaafaan Dabballee keessa diqqoo ayyaana yuunivarsiitii keessa nu yaamane ayyaana Dabballee gadooti nu yaamaneeranu kan isa naa kennan Dabballee jedhanii. Galatooma.